Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan jaallatu ijoolleen tawaahidoo hordoftoonni chaanaalii gola faarfannaa hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoon araarsummaan giiftii keenya dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaaf kadhannaan qulqullootaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jecha guyyaa har'aa kana akka seeraaf sirna mana amantaa keenyatti manni amantaa keenya barnoota isheen barsiistu keessa inni jalqabaa fi inni bu'uuraa iccitii utubaa shananii kan jedhu guyyaa har'aa kana kutaa tokkoffaasaa waliin ilaalla waan ta'eef hanga xumura qophii kiyyaatti akka yoo na hordoftan barumsa kanarraa waa hedduu kan barattanii waan ta'eef hanga xumuraatti hordofaa. Hiriyoota keessaniif immoo sheer godhaa, warri haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan laayik gochuudhaan chaanaalii keenya irratti barnoota gara fuulduraatti isinii darbu akka hordoftanii fi gaaffiiwwan qabdanis yoo jiraate akka gaafattan isiniin jecha kallattiidhumaan gara barnoota keenyatti darbina. Manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo akka waliigalaatti egaa iccitii utubaa shananii jettee kan isheen barsiistu ni jira jechuudha. Manni tokko utubaa malee akkuma dhaabbanne namni ani amanaa Ortodoksiiti ofiin jedhu, namni ani amantaa kana keessa jira ofiin jedhus, amantaa kanattis nan jiraadhaa, seera ishiis eegee nan jiraadha jedhee namni yaadu dirqama iccitiiwwan utubaa shananii kan jedhan kana beekuun barbaachisaadha. Iccitii jechuun maal jechuudha? Utubaa jechuun maal jechuudha? Wanteen warroota jedhan kana bal'inaan ilaaluun dirqama. Iccitii jechuun dhokataa, dhoksaa fi gadi fagoo jechuudha. Jechi kun jecha giizii irraatii kan dhufe yommuu ta'u, iccitii jechuun dhokataa, gadi fagoo yookiin dhoksaa jechuudha. Iccitiin egaa namootaaf namoota gidduutti raawwatamuu danda'a. Waaqayyoo fi namoota gidduuttis raawwatamuu danda'a. Iccitiin namoota lamaa fi lamaa ol gidduutti kan raawwatu yommuu ta'u, iccitiin mana kiristaanaa keenya immoo kiristaanotaa fi Waaqayyo gidduutti kan raawwatu. Warreen amanan, warreen Waaqayyoon amananii gara mana kiristaanaatti dhufan guyyaa 80-40tti kan cuubaman hundumaaf miseensa mana kiristaanaa kan ta'an kam hundumaafu iccitiin kun dhala namaa fi Waaqayyo gidduutti kan raawwatu. Yeroo baay'ee mormitoota warri ta'an ala dhaabbatanii ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo isin iccitii jettuu waan dhoksaa lallabdu jedhanii yommuu itti gaaffii kaasan. Iccitii jennee waan barsiisnuuf dhoksaa namoonni kan hin beekne raawwachuu keenya miti. Warreen dhufanii baratanii maalummaan isaa isaaniif galee hubatan hundaaf ifadha. Warra dallaa bataskaanaa ala dhaabbatanii waa'ee bataskaanaa gaarummaa dhiisanii hammeenya yaadaniif immoo iccitiidha. Maaliif yoo jenne keessa isaa seenanii amma laalletti maalummaa isaa amma hin hubannetti isaaniif iccitii ta'uu danda'a waan ta'eef hin beekan waan ta'eef iccitii jechuun dhoksaadha, gadi fagoodha jenneerra waan ta'eef wanti hin beekamne tokko iccitiidha waan ta'eef jechuudha. Namni immoo yoo dhufee barate malee yoo beeke malee iccitii kana bira ga'uu hin danda'u waan ta'eef. Kanaafuu iccitiin immoo akka seeraaf sirna mana amantaa keenyatti bakka gurguddoo lamatti qoodame iccitii kan jedhamu kun. Isaanis iccitii uumamaa fi iccitii uumaati. Iccitiin uumamaa inni jedhamu iddoo lamatti qoodama deebi'e. Isaanis iccitii ergamoota qulqulluu fi iccitii namaa jedhamee iccitiin uumamaa bakka lama gurguddootti deebi'ee ni qoodama jechuudha. Egaati iccitiin ergamoota qulqulluu kan jennu kun iccitii akkamiiti? Iccitii uumamaa keessaa namoonni waa'ee ergamoota qulqulluu beekuu kan danda'an fedhaa fi eeyyama Waaqayyootiin qofa ta'uun isaa macaafa qulqulluu irratti macaafa Izraa Suuteel boqonnaa 2:21-24 irratti akka dubbate waan fedhaa fi eeyyama Waaqayyootiin ala waa'ee ergamootaa
waa'ee qulqullootaa bira gahuun hin danda'amne kun amma bira hin geenyetti iccitii jedhama. Ergamoonni qulqulluun iccitii qabu yoo jenne iccitiin dhoksaatti isaan qaban yoo jiraachuu baates namni waa'ee isaanii hin beeku taanaan nama sanaaf iccitiidha jechuudha. Amma maalummaa isaanii baratutti, hanga araarsummaa isaanii beekutti, gahee ergamootaa hanga beekutti nama sanaaf iccitiidha. Ergamoonni Waaqayyoo kadhannaa namootaa gara Waaqayyootti ol geessu, eebba Waaqayyoo gara namaatti fidu. Hojii hafuura qulqulluudhaan hojjetamu hundumaa ni raawwatu. Kanaaf namni waa'ee ergamoota qulqulluu hin beekne kun Waaqayyo yoo isaan ibsine, akka isaaf galu Waaqayyo yoo hin taasisne nama kanaaf iccitii ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraan iccitii uumamootaa keessaa iccitii namaati. Namni laphee isaa keessatti dhoksee kan qabatu yeroo isaatti garuu kan mul'atu ta'uun isaa iccitii namummaati. Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 26 irratti gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos akkana jedhee dubbateera. Egaa isin hin sodaatinaa, waan haguuggamee jiru hundinuu ni mul'ifamaa jedha. Waan dhoksaatti eegamaa jirus ni beeksifama. Waan ani dukkana keessa isinitti himu ifa guyyaa keessatti dhageessisaa. Waan an asaasamee dhageessan lafaa ol jedhaa irratti labsaa. Warri foon namaa ajjeesan lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Kana amannaa isa lubbuu fi foon ajjeesuu danda'u balleessuu danda'u Waaqayyoon sodaadhaa jedhee ka'a. Macaafa kana irratti gaafa ilaallu wanti dhoksaan dhokatee hafu hin jiru, ni inni haguuggame ifa ba'uunsaa ni dhufa, yeroon itti ifa ba'u ni dhufa waan ta'eef hin sodaatinaa. Kanaafuu egaa iccitii kana keessatti iccitii namaa kan jennu yeroodhaaf waan dhoksaa ta'e, yeroodhaaf haguuggamee kan ture, yeroodhaan booda garuu kan ba'u. Laphee namaa keessatti inni yaaddame gaafa yeroon isaa ga'u hojiitti kan hiikkatudha, kan dubbatamudha. Kanaaf iccitii namummaa jedhama. Inni biraan iccitiin bakka lamatti qoodama jenneera. Iccitii uumaa fi iccitii uumamtootaatti. Amma ammaatti kan laalle iccitii uumamtootaatti. Iccitii ergamootaaf iccitii namaa jennee kan laalle. Iccitii uumaa jechuun immoo iccitii kana beekuun sammuu namaatiin ol waan ta'eef fedha Waaqayyootiin malee waa'ee Waaqayyoo hiiknee hubachuu hin dandeenyu. Iccitii kana sammuun namaa qoratee bira gahuu waan hin dandeenyeef iccitii uumaa jedhama. Iccitii uumaa jedhama. Waa'ee uumaa keenya, waa'ee Waaqayyoo bira gahuun sammuu keenya kanaan, ilaalchaaf yaada keenya kanaan bira gahuun hin danda'amu. Waaqayyo yoom ture? Bara kam ture? Waaqayyo barri dhuma isaa jiraayi? Qorannee gaafa bira gahuu hin dandeenye. Waaqayyo waggaa meeqa jiraata? Tilmaamnee bira gahuu hin dandeenye. Alfaaf Omeegaadha. Kaleessas ture, har'as jira, borus ni jiraata, baroota irraa baroota dabarsiis ni jiraata. Kanumayyuu waan Waaqayyo nuuf ibseef beekuu dandeenya. Waaqayyo nuuf hin ibsine taanaan ani alfaa fi Omeegaadha jedhee dhumaaf xumura akka hin qabne osoo nutti hin dubbanne ta'ee waa'ee Waaqayyo bira gahuun hin danda'amu. Waaqayyo amma eessa jira? Eessa taa'ee jira? Dhaabbatee immoo taa'ee jira? Isa kana as jira achi hin jiru jennee iccitii Waaqayyo kana bira gahuu hin dandeenyu. Kanaafuu sammuu keenyaan ol kan ta'e kana bira gahuu hin dandeenyu. Garuu fedha Waaqayyootiin, eeyyama isaatiin yoo inni eeyyame, yoo inni fedha isaatiin bira gahuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa ka'umsa irratti iccitii utubaa 5 jenneera. Utubaa jechuun immoo maali yoo jennu, manni utubaa malee dhaabbachuuf cimuu waan hin dandeenyeef manni amantaa keenyas utubaa malee hin dhaabbanne. Iccitiiwwan utubaa mana amantaa keenyaa kan ta'an immoo
iccitiiwwan shanatu jiru. Isaanis iccitii Sillaasee, iccitii foonii, iccitii cuuphaa, iccitii qurbaanaa, iccitii du'aa ka'umsaati. Dirqama namni kamuu iccitii kana beekuun barbaachisaadha waan ta'eef. Kanaaf waa'ee iccitii ilaalleera. Utubaan immoo akkuma manni utubaa malee hin dhaabbanne manni kiristaanaa keenyas immoo iccitiiwwan utubaa shananii kan jedhan wantoota shan mosossoo yookiin immoo utubaa kan ta'an barnoota mataa isaanii danda'an shan irratti bu'uureffamtee jiraatti waan ta'eef yeroo dhufu koorsii keenya keessatti iccitiiwwan utubaa shananii shanan jecha jettu kanarraa kaanee iccitii Sillaasee jechuun maal jechuu akka ta'e bal'inaan laallee dabareedhaan koorsii keenya itti fufna waan ta'eef namoonni sagalee Waaqayyoo kana barachuu barbaadan ammarraa eegaltanii tokko jettanii akka barattan hiriyoota keessaniis immoo akka isaan barataniif akka affeertan isiniin jechaa qophiin qopheeffanne guyyaa irraa kanuma irratti goolabna. Yeroo dhufu immoo qophii itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan tura. Subscribe share gochuun dagatinaa. Musbaata Ligzaabeer.